Ati nama beekaa yookaan hayyuu taate hanga yoonaa kanan beektu wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Waamicha hafuuraa miseensota waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu Shawaa Bahaa hundaaf dilbata boruu jechuun 24 ji'a 7ffaa 2015 waaree booda sa'aatii 8 irraa jalqabee waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuu Shawaa Bahaa mana kiristaanaa Tulluu Biiftuu kaatediraala qulqulleettii Maariyaamii magaalaa Adaamaatti dhangaa lubbuu fi foonii isiniif qopheessee isin eegaa jira. Qophii addaa keenya maaddii soora lubbuun deebii gaafii keessanii argattu. Torbee torbaffaan sooma guddichaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoos jedhamuun isaa icciitii akkamii of duuba akka qabu hoo ni beektu. Deebii isaa ibsa gahaa waliin akkasuma guyyaa kana faanuun waliinii barumsi wangeelaa hogbarruun yookaan walaloon hafuuraa taphni hafuuraa fi kanneen biroos hedduun qophii guyyaa kanaati. Egaa namoota hin dhageenye hunda biraan oduu aagaa kana gahuu hin dagatina. Waaqayyoo nama sa'aa sanaa nu haa taasisu. Waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu Shawaa Bahaa. Konsa fide kasa tade yano yero dofa gofta mirkasa kadapanu